Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Mootummaan Bilisiginnaa gaaffii uummata Oromoo ka deebisee akka hin taanee fi deebisuufis fedha dhabuu isaa miseensonni caffee Oromiyaa dubbatan. Miseensonni caffee Oromiyaa nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka heeramuun feene adeemsi Bilisiginnaan itti jiru toora gaaffilee bu'uuraa uummata Oromoo deebisuu miti jedhaniiru. Uummanni daangaa irratti humnoota finxaaleeyyii faannoo fi humnoota babal'ifannaa lafaa kan naannoo Somaaleetiin dhumaa qe'ee isaa manca'aa kunillee akka dhaabbatu irra deddeebiin gaafataa turus deebii kan hin arganne ta'uu dubbataniiru. Kana malees dhimma magaalota Finfinnee fi Dirree Daawaa akkasumas dhimma afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa gochuu mootummaan deebii akka itti kennu waggoota 5 darban gaafatamaa ba'ullee deebii kadhabe ta'uu isaa himame. Kana qofaas osoo hin taane Oromiyaa keessa misoomni akka dhaabbate gaaffii misoomaa uummataa deebii akka dhabe simaniiru. Adeemsi Bilisiginnaan itti jiru gaaffii Oromoo deebisuu osoo hin taane gaaffii Oromoo haaluu akka ta'es miseensonni caffee kun dubbachuu isaanii OMN gabaaseera. Gaaffiin Oromoo namoota muraasa hangessuun jireenya qananii murni wayii akka jiraatu taasisuu miti jedhan. Dabalataanis gaaffiin Oromoo warra faarsee buluuf kurmaana kutuun fayyadamaa taasisuu miti jechuun miseensonni caffee Oromiyaa kun komii qaban ibsaniiru. Murna muraasa aangoo qabatee jireenya qananii jiraatuu fi faarsee bulaa kurmaanni muramee fi nyaatutu akka waan gaaffiin Oromoo deebi'ee fi deebi'aa jirutti dubbataa jira jedhan. Gaaffiin uummataa deebi'uu miti uummanni keenya waan bara Bilisiginnaa ta'e bineensi bosonaayyuu hin taane jechuun komii isaanii dhageessaniiru. Ifatti miidiyaatti hin bahuuf malee miseensonni caffee keessa adeemsa Bilisiginnaan itti jiru kana mormaa akka turan dubbataniiru. Oduu keenya birootiin haleellaan hidhattoota finxaaleeyyii faannoo godinaalee Wallaggaa irraa akka hin dhaabbanne godhaa akka jiru mootummaa Itoophiyaa ta'uu agarsiiftuuwwan hedduun jiraachuun ibsame. Tooftaa garaa garaatiin faannoo nurraa bubbulchaa akka jiru mootummaadha jechuunis jiraattonni komatan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee Jaardagaa Jaartee Fabee Dongoorootti bulchitoonni aanaa tibbana uummata waliin dhaabbatanii finxaaleeyyii faannoo qolachuuf yaaluun kajajamaa turan aangoo irraa kaafamuu isaanii ibsameera. Tibba darbees godina Wallagga Bahaatti opereeshiniin humna finxaaleessa faannoo irratti qindoomina milishootaa, poolisootaa fi humna farra riphee lolaa Oromiyaa irratti jalqabee guyyoota muraasa keessatti ajaja gubbaa dhufee murtoo siyaasaati jedhamee dhaabsifamuu isaa dhaga'ameera. Wanti mootummaan godhaa jiru godinaalee Wallaggaa keessaa faannoon akka turuu fi uummata akka fixu godhaa akka jiru ta'uu isaas jiraattonni himan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti bulchaan aanaa Jaardagaa Jaartee obbo Abiyoot Baqqalaa uummataan wayita jajaman tibbanarra deddeebiin mul'ate. Kanaan faallaa humnoonni finxaaleeyyii faannoo bulchaa kana addeeffatanii marsaa hawaasaa fayyadaman irratti maqaa isaanii kaasaa turan. Haleellaa finxaaleeyyii faannoo tibbana aanaa Jaardagaa Jaarteetti raawwatame uummataaf humnoota nageenyaa aantummaa uummataa qaban qindeessuun qolachuuf yaalii godhan jedhamuun qaamolee hawaasaa garaa garaatiin torban dura jajamaa turan. Har'a ammoo aangoo irraa kaafamuu isaanii kominikeeshinii aanichaa wabeeffachuun maddee odeeffannoo kana gabaaseera. Aangoo irraa kaafamuu isaanii hordofee humnoonni finxaaleeyyii faannoo kallattii garaa garaatiin gammachuu isaanii ibsataa jiran. Dhiibbaa keessa godhameen aangoo irraa kaasuu akka ga'anis ifatti dubbatan. Bifa wal fakkaatuun bulchaan aanaa Abee Dongooroo obbo Katamaa Waaqumaa aangoo irraa kaafamuun dhaga'ameera. Obbo Katamaa Waaqumaas finxaaleeyyii qolachuuf yaalii gochuu isaanii jiraattonni dubbatu. Finxaaleeyyiin faannoo immoo nama kana akka diina isaanii jabaatti ibsu. Aangoo irraa kaafamuu isaaniitiinis gammachuu isaanii wayita ibsata mul'ateera. Mootummaan ta'e jedhee warra uummata waliin weerara finxaaleeyyii qolatu aangoo irraa kaasaa jira jechuun jiraattonni komatan. Mootummaan finxaaleeyyiin akka qolataman kan hin feene ta'us gabaasichi ibseera. Warri itti aansanii dhufanis akka sodaatan gochuuf tarkaanfiin akkanaa fudhatamaa jira jedhan. Kan finxaaleeyyii irraa harka qabee uummata ta'e jedhee ficcisiisaa jiru sirnuma Bilisiginnaa akka ta'e jiraattonni himu. Gaafa finxaaleeyyiin faannoo uummata fixan dafee akka uummataaf hin qaqqabamne godhamaa aanaalee tokkotti aantummaa hangaa'ota mootummaa muraasaatiin saffisaa yoomni finxaalessi kun qolatame yoosuu ajaja gubbaadhaa dhufuun hangaa'onni kunneen qabata gama jedhuun kaafamuu jedhan. Shirri wayii kana duukaa akka jiru siman. Tibba darbee ammoo godina Wallagga Bahaatti milishoonni naannawaa poolisoonnii fi humni farra riphee lolaa Oromiyaa battala opereeshinii farra humna finxaaleessa faannoo jalqabanitti
ajaja gubbaadhaa dhufee qabata jedhuun opereeshinichi dhaabsifamuu gabaasichatti ibsa. Opereeshinii sanaan humna finxaalessa faannoo dhabamsiisuuf kutannee turre ka jedhan qondaalli nageenyaa olaanaan tokko haalli jiru akka achumatti dhaabbatu kataa'ise mootummaadha jedhu. Opereeshiniin uummata naannawaa godinaalee Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaa haleellaa finxaaleyyii faannoo jala jiru hafuura baafachiisaa jedhamee abdatame murtii siyaasaa mootummaa bilchiginnaatiin dhaabsifamu himu. Opereeshinichi dhaabsifamee torbanoota booddee humni finxaalessa faannoo manneen uummataa 400 ol gubee barbadeessuu ragaa qabna jechuun qondaalli nageenyaa kun himan. Lakkoofsi namoota nagaa humna finxaalessa kanaan dhabamsiifamuu opereeshinicha booddee lubbuu isaanii naannawaa sanatti dhabanii 64 akka ta'e himan. Kana keessaa dubartoota ulfaa dhiyeessuun ulmaa ciisaa turte maanguddoonni daa'imman akka jiranis himameera. Kun kan agarsiisu qondaalli nageenyaa kun akka jedhanitti fixiinsa humna finxaalessa faannoo raawwataa jiru duuba mootummaan akka jiru hubachiisaa jedheera. Oduu keenya itti aanuun godina Arsii aanaa Muuneessaatti waraanni mootummaa nama nagaa ajjeesuun nagahame. Kibba Bahaa Oromiyaa godina Arsii aanaa Muuneessaa keessatti waraanni mootummaa abbaa maatii tokko rasaasaan ajjeesee jedhan. Odeeffannoon nu dhaqqabe akka addeessutti taateen ajjeechaa kun aanaa Muuneessaa ganda Odaa Tooyaa magaalaa Qancarree jedhamutti humnoota mootummaatiin nama obbo Araddaa Biraanuu jedhamu irratti raawwatamuutu ibsame. Obbo Araddaa Biraanuu maanguddoo ganna 50 abbaa ijoollee 12 ta'uu kan ibsu odeeffannechi gaafa bitootessa 17 bara 2026 qe'ee isaaniitii qabamuun erga hidhamanii booda gaafa bitootessa 18 bara 2026 guyyaa sa'aatii 6tti mana hidhaa magaalaa Qancarreetii baafamuun namoota 4 kan yeroo maqaan isaanii adda hin baane waliin ajjeefamuu isaanii ibsameera. Oduu keenya birootiin namoonni 200 caalan naannoo Somaalee irraa buqqa'anii Moyyaalee qubachuu isaaniif ibsame. Bulchiinsi magaalaa Moyyaalee namoota 200 caalan katibbana naannoo Somaaleetii baqatanii gara magaalichaa dhufan qubsiisee deeggaraa jiraachuu ibseera. Kantiibaa itti aanaan magaalaa Moyyaalee obbo Abdii Eedii akka BBC'tti himanitti namoonni kunneen naannoo Somaalee bakka Laayee jedhamurraa baqatanii dhufuu isaanii himan. Namoonni kutaalee biyyattii adda addaa irraa naannoo Somaalee deemanii hojii adda addaa hojjechuun of jiraachisaa jiran dhiyeenya bakka jiraachaa jiranitti wallabdee uumame hordofee baqatan ta'uu ibsameera. Akka isaan jedhanitti jalqaba namoota hojiif garas deemantu gurbaa Somaalee loon tiksu ajjeesa. Ajjeechaa sana hordofee tarkaanfii haaloo bahiinsaa fudhatame hordofuun haleellaan nurratti raawwatama sodaa jedhuun kanneen bakka adda addaatti achitti hojjechaa turan akka baqatan ibsame. Baqattoonni kunneen dhalattoota Oromoo, Geedoo fi sabaa fi sablammoota biroo yoo ta'an kibxata darbe irraa eegaluun kan magaalaa Moyyaaleetti baqachaa jiran akka ta'e ibsame. Lakkoofsi namoota baqatanii dhufanii kanaa kanneen 200 akka caale kan himan aangaan magaalichaa ammallee kanneen bakkicha irraa baqataa jiran akka dabalaa jiran ibsan. Kanneen baqatanii dhufan kana keessaa daa'imman, dargaggoonnii fi namoonni gurguddoon keessatti kan argaman ta'uu seeraniiru. Bulchiinsi magaalaa Moyyaalee lammiilee naannoo Somaalee irraa sodaadhaan baqatanii gara magaalichaa dhufan kana iddoo tokkotti qubsiisuun deeggarsa gochaa fi jiraachuu obbo Abdiin himaniiru. Oduu keenya birootiin ministeerri muummee UK waraana ba'aa giddu galeessaa yaaddoo qaban himan. Ministeerri muummee UK Kiir Starmer qoraa tattamaa kaleessaa adeemsifameen qaala'insa gatii sababa waraana Iraaniin mudate qolachuuf waan dandeenyu hundaan ni goona jechuun dubbataniiru. Qoraa tattamaa Kobraa miitingi jedhameen hogganooti gameeyyii fi ministeeronni Londanitti wal ga'uun rakkoo mudateef deebii tattamaa kennaniiru. Waraana Iraanitti adeemaa jiruun namoonni baay'ee waraanichuma ilaalu garuu jireenyaa fi maatii isaanii miidhaa jira jechuun Starmer dubbataniiru. Har'a dhiibbaa dinagdee qabu ilaalaa jirra. Qaala'insa jireenyaa fooyyessuuf mootummaan qarshii liqeeffamu gaafataa jira jedhan. Baankii Ingilaandi dabalatee kaaniif dhimma kana hordofu jechuun booda dhiibbaa waraanni kun qabu hambisuuf waan dandeenyu maraanii raawwanna jechuun dubbataniiru. Gama kaaniin ulaan Hormuuz biyyoota diina hin taane qofaaf banaa ta'e kan itti fufu ta'uu Iraan dhaaddatteetti. Manni maree ittisaa Iraan ibsa baaseen ulaan Hormuuz biyyoota diinota hin taane qofaaf banaa ta'e kan itti fufu ta'uu isaa ibseera. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenya biroo wajjin turtii gaarii.